waan dubbatan keessa ፍርድ ቤት ለሚሰጣቸው ፍርዶች ሙርቴመን ሙርቲ kennu osoo asiifachin jedhin fudhachuu qabna mana murtii nuti hin kabajne mana murtii nuti hin ajajamneef walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e jechuun waan gatii hin qabnedha. Itoophiyaatti barattoonni ji'oota 7 booda mana barnootaatti deebi'uu eegalaniiru qophiin taasifame maal fakkaata? Manneen barnootaa hundumaa bishaan akka argatanii fi hojjetamaa tureera. Yoo dhibee ijoolleen haayilaandii martillee qabattee raquudhaaf qabdi. Amanamaa ta'ee argamuun na boonsee jedha dargaggoon birrii lafa argatee abbaadhaaf deebisee booddeetti deebina. Wal duraa duubaan kan isin biraan gahu ani Baqqalaa Toomaati. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa yaa'isaa jalqabaa bara hojii jaaffaa har'a taa'e irratti argaman ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimmoota garaagaraa irratti gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef deebii kennanii jiru. Guddina dinagdee dhiibbaa COVID-19 weerara awwaannisaa nageenyii fi sirni haqaa dhimmoota irratti dubbatan keessaa muraasa. Dubbii isaanii irraa keessatti qaamni raawwachiistuu mootummaa ajaja manneen murtii raawwachuu dhabuu ilaalchisee kana jedhan. ፍርድ ቤት ለሚሰጣቸው ፍርዶች ሙርቴመን ሙርቲ kennu osoo asiifachin jedhin fudhachuu qabna mana murtii nuti hin kabajne mana murtii nuti hin ajajamneef walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e jechuun waan gatii hin qabnedha. Manni murtii yoo malaammaltummaa keessa seenee sirna ittiin qulqullaa'ee sirratu qaba. Manni murtii loogii siyaasaa yoo agarsiise sirna seeraa ittiin sirratu qaba. Kanarraa kan hafe ajaja manneen murtii kennan qaamni raawwachiistuu kabajuun nurraa eegama. Gama kanaan hojiin dabalataa ni barbaachisa. የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች አስፈጻሚ አካላት ማክበር ይጠበቅብናል። ከዚህ አንፃር ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። አንዳንዱ ወንጀለኛ ይደብቃል። Tokko tokko shakkamaa dhoksa. Tokko tokko ammoo yoo ajajamu hojiirra nu oolchu. Kun sirrii miti. Kuni galma keenyaan wal faallessa. Fedhiidhuma keenyaan wal faallessa. Qorachaa sirreessaa deemuun barbaachisaadha. Dhimmi ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabu ministeerri muummee Abiy Ahmed har'a paarlaamaa keessatti dubbatan kan irratti mul'achaa ture keessaa tokko dhimma nama siyaasaa obbo Lidatuu Ayyaaleewu. Obbo Lidatuun guyyaa har'aas mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti dhiyaatanii manni murtii irra deebiin akka gadi dhiifaman ajajeera. Oolmaa dhaddacha har'aa fi dubbii ministeera muummee Abiy Ahmed irratti abukaatoo obbo Lidatuu obbo Gammachuu Guutamaa dubbiseen ture. Obbo Lidatuu irratti irra kan ture mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti irratti waa lamaaf beellamame ture. Inni duraa ragaaleen abbaa alangaa waan dhagahamanii fi obbo Lidatuun ofirraa ittisuu qabammoo ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin ajajni kenna murtii argachuu qaba ka jedhu irratti manni murtii qorachee dhiyaachuuf ture. Garuu inni manni murtii sababa jechi ragaalee sagalee waraabame gara barreeffamaatti jijjiiramee hin ga'iniif qorachuu hin dandeenye kan jedhuuni kanaafuu hin qoratamne. Inni lammataa Komishiiniin Poolisii Oromiyaa obbo Lidatuu asiin dura manni murtii kun mirga wabii eegeefii jira. Kanaafuu akka gadi lakkifamanii kanas raawwachiisee akka dhiyaatudha. Inni lammaffaan immoo qajeelchi poolisii magaalaa Bishooftuu obbo Lidatuu asiin dura manni murtii ajajee gadi lakkisne maaliif gadi lakkisuu dhabe ka jedhu akka ibsuuf ture. Har'a dhaddacha irratti hoogganaan qajeelchi poolisii magaalaa Bishooftuu dhiyaatanii turu maaliif gadi lakkisuu dhabdan ka jedhu yoo ibsan ani waajjira poolisii sanitti jijjiiramee dhaquun kiyya haaraa. Kanaafuu dhimmichas keessa sirriitti hin beeku. Akka naqeenis dhimmi irreechaa waan tureef inni baay'ate. Inni biraa immoo obbo Lidatuun kan nu biratti akka hidhamanii turan nu ajaje Komishinii Poolisii Oromiyaa waan ta'eef bifa saniin nu bira jira kan jedhu manni murtii dhaddacha irrattis gadi dhiisuu dandeessamoo hin dandeessan kan jedhu gadi dhiisuu hin dandeenyu kan jedhu yaada kennaniif manni murtii dhumarratti ajajni kenne dhimma kana keessa hin beeku sababni jettanii dhiyeessitan sirrii miti kan jedhu poolisiif ibseera. Dhaddacha kana irratti dhiyaatanii dhimma isin dhiyeessitan hin fudhanne kanaafuu gadi dhiisatoo gaafa 11/2/2013 fitaanitti jechuudha. Akkuma ibsitan ka jedhu Komishiiniin Poolisii Oromiyaatis asiin dura ajaja manni murtii kenneef maaliif raawwachuu akka dhabe ibsa akka kennu ajaja lammataaf dabarsee kanumaan galmeen isaanii gaafa 11/2/2013 beellamame jechuudha. Ganama ture beellamni kun beellama kanaan booda gara haga sa'a kanaatti gadaadhiifamanii ta'anii quban qabu. Walumaa galatti isin akka abukaatoo obbo Lidatuutti irra deddeebiidhaan manni murtii akka isaan gadi dhiifamanii ajajullee poolisiin kana hojiitti hiikaan jiru. Dhimmuma kana irratti har'a ministeerri muummee Abiy Ahmed paarlaamaa irratti qaamni mootummaa qaamni raawwachiistuu ajaja manni murtii kennu fudhatee hojiirra oolchuu qaba. Kama kanaanii hanqinni jira.
fooyyessaata deemna waan jedhu kaasaniiru kuni waa jijjiira jettanii yaaddu. Ani irraa actually waan ministeerri muummeen jiran kana nageenye garuu akkas jaanoo ta'e kuni waan gaariidha. Maaliif biyya kana keessatti sadarkaa federaalatti top ofishaaliin ministeera muummeedha. Kanaafuu jechi isaanii gatii qabaa ulfina qaba jennee qabdannaa. Kanaafuu yeroo dhiyoo asitti baay'inaan irra deddeebiin ajaja mana murtii kabajuu dhabuun hojiirra oolchuu dhabuun baay'inaan mul'atama. Kanaafuu qaamni raawwachiiftuu federaalaa isaan kan hoogganamu waan ta'eef ajaja kana fudhatee fuuldura akkaataa jecha isaaniitiin akka hojiirra oolee jijjiiramni dhufu abdii goona jechaadha. Malee haalli asiin dura yeroo dhiyoo as ta'aa jiru baay'ee kan nama yaaddeessu keessaa'u. Sirnaan kan bullu yoo ajajni mana murtiirra oole qofa. Manni murtii immoo kan ajajaa jiru seera irratti hundaa'eeti. Seeruma ittiin bullu seeraan buluudhaaf fedhii hin mul'isne taanaan keessaa'uu qaamni mootummaa keessaa'uu poolisiin seera kabajuu dhabuun isaa lammiif biyyaaf yaaddessaadha. Akkaataan sirnaan itti bullu baay'ee gaaffii keessa gala waan ta'eef. Odeessatti nuti wayita ceenu sababa weerara COVID-19f jecha ji'oota 7 cufamanii ka turan manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa 17,000 ol har'a eegalee barnootatti deebi'uu jedhe ministeerri barnootaa Itoophiyaa. Manneen barnootaa wal duraa duuba kabanaman yoo ta'u haga walakkeessa ji'a sadaasaatti hundi isaaniiyyuu hojii baruu fi barsiisuu ni eegalu jedhe ministeerichi. Kana ka'umsa godhachuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti barnoota eegaluuf qophii taasifamaa jiru hoogganaa taanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa gaafadheera. Onkoloolessa 16 manneen barnootaa aanaa gandoota baadiyyaaf magaalaa aanaa fi sadarkaa aanaa gaditti jiran guutummaa Oromiyaatti gaafa 16 jalqaba. Magaalaaleen immoo bulchiinsi magaalaalee akkasumas immoo godinaaleen magaalaan teessoo godinaa jechuudha. Gaafa onkoloolessa 30 banuu isaanii sadaasa 15 illee kan banaman jiru. Bulchiinsa magaalaa warra naannoo Finfinnee jiran kana. Akkuma kana ta'e immoo manneen barnootaa 8 fi 12ffaan onkoloolessa 16tiin banamu isaan bakkuma kamiyyuu kan jiran jechuudha. Kan akka Oromiyaatti annaawunsadidha. Manni barumsaa waan guutuu qabu pirootokooliin lafa taa'ee jira. Isarratti hundaa'anii jalqabu jechuudha. Wantoonni akka ulaagaatti kaa'aman isaanii ijoon maalidha? Akkuma waliigalaatti immoo wantoota sana guutuu qophiin jiru. Amma akka ulaagaa guutamuu qabutti barataan hundumtuu fuuloo yookaan immoo feesmaaskii kana uffachuu qaba, qabaachuu qaba. Isa naannoo miliyoona 20 ministeera barnootaa irraa argannee raabsamaadha kan jiru. Barataa tokkoo fi fuuloo 2 argachuu akka danda'anitti beekna. Kun ulaagaa isa tokko. Ulaagaa lammaffaan manneen barnootaa hundumaa bishaan akka argataniif hojjetamaa tureera. Almost percentaan naannoo 70tti dhiyaatanii karoora keenyaa wajjin yoo ilaallu bishaan akkasii gochuu danda'aniiru. Yoo dhibee ijoolleen haayilaandii uummattillee qabattee dhaquu qabdi. Mana fincaanii fa'aa kana qulqullina waan wal qabatan walii gala guutuu akka qaban kilaasii tokko keessa barataa 25 maximum kan qabatu kana akka guutanii keessi tokkotti barataan 1,000 caaluu akka hin qabne barattoonni distaansii isaanii eeguu akka qabanii koreen dhimma kana hunda hordofu immoo bulchiinsa gandaa hooggansa mana barumsaa gambaa koree maatii jechuudha. Waldaan barsiisota bu'uuraa mana barumsa sana jiru ogeessi fayyaa naannoo jiru kanarratti akka hirmaatanii fi ulaagaan lafa taa'ee jira. Yoo kana guutan ta'e hin banne already beekanii jiru kallattiin taa'eefii jira. Gabaasa nuti qabnurraa wanti fokkisaan hin jiru jalqabuu akka danda'aniif ture. Naannoo Amaaraatti barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaa har'a barnoota kan eegalan yoo ta'u kan hafan ammoo onkoloolessa 16 akka eegalan biiroon barnoota naannichaa beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Tigraayitti barnooti kutaa 12ffaa har'a eegaleera. Haa ta'u malee maaskiin ministeerri barnootaa federaalaa naannoleef raabsu akka isaan hin geenye hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Gabra Masqal Kaasaa BBC'tti himaniiru. Kutaa 12ffaa ulaagaa hunda guutanii eegalanii jiru. Manneen barnootaa kutaa 12ffaa qoran 98 daree tokko keessatti barattoota 25 goonee akka eegalan taasifneerra. Haala itti barnoota eegalanis koreen pirezidaantii itti aanaa naannoo keenyaa Dr. Abrahaam Takasteen durfamu manneen barnootaa 3 daawwateera. Maaskiin ministeera barnootaa irraa nuuf hin ergamne. Haa ta'u malee maaskii dhaabbata Tigraay deebisanii ijaaruu Timiit jedhamu irraa arganneeni. Kabarattoonni barnoota eegalan.
Sagantaa wiixata galgala raadiyoo BBC Afaan Oromoo irraa isin bira ga'uu dhaggeeffataa jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma immoo gidduutti oduu gaggabaabuun isinitti hima. Dhalataan Eertiraa baqataa ta'uun Niwuziilaand seenee boodarras hojii qulqulleessummaan qacaramee hojjechaa ture amma paarlaamaa Niwuziilaandiif filatame. Ibraahim Omar paarlaamaa biyyattiitti filatamuun lammii Afrikaa isa jalqabaati. Ugandaan imaltoota 25 waraqaa ragaa sobaa COVID-19 irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu qabatanii buufata xiyyaaraa Inteebeetti qabde. Ragaa sobaa dhiyeessuutiin akka himatamanis dubbii himaan aviyeeshinii biyyattii himaniiru. Ameerikaan ganna 70 keessatti yeroo jalqabaaf mana hidhaa federaalaa keessaa dubartii du'aan adabuuf murteessite. Dubartiin Liisaa Montgomery jedhamtu bara 2004tti dubartii biraa ulfa turte ajjeesuun garaa ishee immoo albeedhaan baqaqsuun daa'ima keessaa baaftee fudhatte. Mootummaan Jarman gamoowwan hojii uummataaf tajaajilan haalaan qilleensa akka galchanii fi tamsa'ina COVID-19 akka hir'isaniif doolaara miliyoona 400 ol ramade. Qarshiin kun yuunivarsiitii fi muuziyeemiiwwaniif kan ramadame yoo ta'u dhaabbilee dhuunfaa hin ilaallatu jedhameera. Marii araaraa Israa'eelii fi Paalestaan gidduu jaarsummaadhaan kan jiran qondaalli Paalestaan Saayib Arakat COVID-19 dareen dhukkubsatanii hospitaala Israa'el galaniiru. Haalli isaanii baay'ee yaaddeessaa ta'us tasgabbiin yeroo ammaa oksijiinii fudhachaa jiru jedhame. Paarkii bineensotaa Chaayinaa Shaangaayitti argamutti bineensi biir jedhamu hojjetaa paarkichaa osoo daawwattoonni arganii nyaatee ajjeese. Ergasii mootummaan biyyattii eegumsa nan fooyyessaa jedheera. Taphataan sarara ittisaa Liverpool Virgil van Dijk miidhama jilba isaarra mudateen tajaajila baqaqsanii wal'aanuu taasifachuuf jedha. Van Dijk tapha darbii Merseyside Everton waliin taasisan irratti miidhamee dirreedhaa bahee oduuleen gaggabaaboon isaan kanneen. Katumuraatiin isin yoo qarshii maramee lafa taa'u karaa irratti argitan dhaqxanii waajjira poolisiitti galmeessitu moo abbaa isaa hin beeku jettanii giphii yookiin kiisii galchattu. Dargaggoo Badiruu Yaasiin qarshii 11,000 daandii irratti argate abbaatti deebiseera. Dhimma kana irratti Firaa'ol Balaay waan dabalataa isinitti himti. Obbo Araddaa Takkaan godina Iluu Abbaa Booraatti daldalaa aanaa diduu jiraatanidha. Meeshaalee daldalaaf isaan barbaachisu bituuf birrii 11,000 qabatanii doqdoqqeedhaan gara magaalaa osoo imalanii maallaqichi karaatti jalaa bu'ee bada. Osuma deemanii karaatti qarshiin jalaa akka bade hubatanii silaa deebiseen argadhu jedhanii abdii kutuun mana isaaniitti deebi'an. Guyyaa tokkoon booda dargaggoo Badiruu Yaasiin leenjiidhaaf bakka jiraatuu ganda baadiyyaa irraa gara magaalaa osoo imaluu birrii 11,000 kan maramee daandii cinaa ciisutti ba'e. Garuu birrii kana yeroo argisiin keessumatti taa'ina taasifaa jira moo isa jedhu natti dhaga'ame. Birriin kun immoo birrii bakkee buleedha. Birrii kana yeroo inni lakkaa jedhu birrii 3,000 olii walitti qabatee walitti naama horii dibukkaa turkan sana roobaa ture. Kan lakkaa jedhee harki koo inni ridee nan rorroqomee garuu birrii abbaa dhibbaa 9,500 ta'uusaa nan mirkaneeffadhe. Isaan booddee 50 qaba abbaa 10 qaba birrii 10,000 ol jechuutu natti dhaga'ame jechuudha. Sana booda dargaggoon Badiruu waajjira poolisii deemee galmeessisuun namoota guyyaa tokko dura walgahiirra oolanii yaa'aa turanitti isin keessaa namni qarshii gate yoo jiraate haa gaafatu jedhee namootatti hima. Abbaan qarshii obbo Araddaanis isaan keessaa argaman. Ergaan abbaa birrii sanaan wal argee wal dubbisnee inni isa manuu dadhabee birrii kana lafaan fuudhee dhaqee bakkan kaa'ee fuudhee yeroon itti fiduu dhugaa ta'utti amananii wama jedhan dhabanii yaa'u gammachuun naasuu waluma keessa dhufe baay'ee gammadanii hawwii guddaanaaf hawwanii ba'anii jechuudha jedhu. Birrii 11,000 lafaa argadhee waajjira poolisiitti galcheeraa jedhee himuu kanattis namoonni isa bira jiran akkamitti birrii lafaa argatte waajjira poolisii geessita jedhanii akka raajeffatan hima. Inni garuu waan raawwatetti akka boonu dubbata. Maaliif yeroo kana birriin humti kiisii namaayyuu hin jiru birrii lafa arganii gashuu jechuun hin ulfaata. Inni kaan kiisii namaatii fudhanna jedha garuu argii gashuu guutii guddaan ofitti gammadee ofitti amanamummaa sanaan godhadhe. Amantiin koos immoo akka itti naa gammadu sabni koo Oromoo akka itti naa gammadu nawwaa jechuudha. Osoo isin taatanii maal gootu bakka jirtanitti mari'adhaa waliin haasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kan wiixata galgalaa asuma irratti goolabama. Odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii fi fuula feesbuukii keenya daawwachuu dandeessu. Bor sagantaa biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.